Nagaanii fayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Arras dubbii sagalee Waaqayyoo qabadhee kan inni isiniif dhiyaadhe an obboleessa keessan Galataa Dhinsaati. Sagantaalee keenya karaa yuutuubii Efaa Istiidiyoo dhiyaataa jiru irratti baay'een keessan itti eebbifamaa itti gammadaa akka jirtan abdii guddaan qaba. Arras dubbii sagalee Waaqayyoo wal wajjin ilaalla. Uumama boqonnaa 16 lakkoofsa 9 nan dubbisaa akkas jedha. Ergamaan Waaqayyoo immoo deebisee isheedhaan deebii giiftii keetiif gadi of deebisii harka ishee jala bulii ittiin jedhe. Waaqayyo dubbii isaa akka nutti dubbatuuf Waaqayyoodhaan kadhanna. Bara keessatti dubbii kee ergitee kan nama fayyiftu. Lafa dubbiin kee jirutti milkaa'isatu jira. Lafa dubbiin kee jirutti namni hin fayya. Lafa dubbiin kee jirutti onaatu misooma. Yaa Waaqayyo, arras nutti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Ittisa bantii samii Waaqaa kanaa bani sagalee kee nuuf ergi. Kallattii adda addaadhaan ta'anii dubbii kana kan dhaggeeffatan, sagalee kana kan dhaggeeffatan, ergaa kanaan haa fayyan, jireenya isaanii, namummaan isaanii kan fayyaa ta'u. Waan nu eebbiftu si haa galatu. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irra dhaabbachuudhaan amma moo'icha argattutti lolicha keessaa hin bahin mata duree jedhu irratti dubbadha. Jireenya keenya keessatti lolli keenya baay'ee waan dheeraa ta'eef namoonni baay'een obsa dhabuudhaan lola keenya keessaa yeroo malee utuu baanu argina. Rakkoon namoota baay'ee inni guddaan jireenya keessatti lola isaanii mo'achuu dadhabuudhaan utuu lola isaanii keessaa moo'icha hin argatiin fiiganii ba'u. Biyya gedderatu, hojii gedderatu, hiriyyaa gedderatu, haala isaanii jijjiirratu. Sababiin isaa obsanii rakkoo isaan mudate jala dhaabachuu waan dadhabanii fi obsanii lola isaanii dhaabbatanii xumurachuu waan hin dandeenyee fi iddoon isaan jiran isaanitti tolu waan didee fi iddoo kan biraa barbaaduudhaaf rakkoo kan biraa keessattuu isaan galanii argina. Har'a garuu lola kee keessa turi. Lola kee keessaa hin bahin. Amma moo'icha argattutti lolicha keessa jabaadhuu dhaabadhu isiniin jechuudhaaf hin dhufe. Rakkoon keenya inni guddaan jabaannee lola keenya keessa dhaabachuu dadhabuudha. Yeroo lola keessa jirru waan mo'annu nutti hin fakkaatu. Yeroo haalli tokko nu mudatus waan darbu nutti hin fakkaatu. Qorumsi garaagaraa yeroo nutti dhufu waan mo'annee darbinu yookaas immoo waan nu bira darbus nutti hin fakkaatu. Sababii kanaaf baay'een keenya manni keenya raafamaa, amantiin keenya raafamaa, jireenyi keenya raafamaadha. Waan nurraa xumuramuudhaaf Waaqayyo guyyaatti qabee jiru utuu hin beekin keessaa baqannee rakkoo kan biraatti dhannee galla. Rakkoo Waaqayyo keessaa nu baasuudhaaf guyyaatti beellamee jiru keessaa ariifannee ofii keenya bahuudhaan rakkoo isa caalutti dhannee galla. Yeroo baay'ee Waaqayyo gooftaan hubannaa nuuf haa kennu. Namoonni tokko tokko jireenya isaanii keessatti Waaqayyo maaliif lola kana keessatti na ilaale? Kutaan amma dubbise kana keessatti seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irratti waa'ee Aggaar argina. Aggaar mana biraanfaa keessa jiraatti hojjettuu Saaraadha. Yeroo tokko mucaan garaa ishee keessatti waan uumameeruuf Aggaar hojii akka kaleessaa olii gad deemtee hojjechuu waan diddeef rakkoo mana biraanfaa keessatti waan uumameef Saaraan immoo hojii ulfaataa fuutee isheerra kaa'uudhaan waan ishee rakkifteef Aggaar immoo akka kaleessaatti gad jettee ol jettee hojjechuu waan dadhabdeef jireenya ishee keessatti waan tokko murteessite. Jireenya akkasitti natti hadhaa'uuf ba'aa ulfaataa kana baadhee jiraachuurraa mana kana keessaa baduu naa wayya waan jetteef lafa akkasiin dhaqa lafa jettu hin qabdu. Waanuma jireenya itti ulfaateef, waanuma lolli itti baay'ateef, waanuma haalli ishee itti hadhaa'ee fi lafuma dhattu waan hin qabneef akkasumatti calluma jettee manichaa baatee deemte. Dhattee burqaa bishaanii tokko bira geessee utuu isheen teessu ergamaan Waaqayyoo ishee arge. Akkas jedhee ishee waame kan nama dhibu. Aggaar hojjettuu Saaraa eessaa dhuftee eessa immoo dhaqaa jirta? Ergamaan Waaqayyoo maqaa mandarri beekuun maqaa safarri beekuun ishee waame. Namni baay'een kan ishee beeku hojjettuu Saaraa ta'uu isheedhaanidha. Ergamaan Waaqayyoos immoo maqaa namoonni itti waaman kanaan ishee waame. Aggaar hojjettuu Saaraa eessaa dhuftee eessa immoo dhaqaa jirta? Maaliif akkas jedhee waamaa? Maqaa kana jechuun maqaa namaatu irra jira. Maqaa kana jechuun maqaa ittiin eeyyamsiifatanii deemuu qabanidha malee maqaa ittiin ba'anii galan miti. Maqaa kanarra maqaa namaa jira. Maqaan kun maqaaf danda'e miti. Maqaa kanarra maqaa Saaraatu jira. Kanaaf ergamaan Waaqayyoo akkasitti ishee waame. Baay'een keenya maqaa nuuf eeyyamsiisee nu fuudhee deemu utuu hin argatiin deemaa jirra. Baay'een keenya maqaa eeyyama hin qabne fudhannee deemaa jirra. Baay'een keenya adeemsa eeyyama hin qabne fudhannee deemaa jirra. Baay'een keenya maqaaf hin danda'in jireenyaaf hin danda'in fudhannee deemaa jirra. Kanaaf Aggaar hojjettuu Saaraa eessa dhaxxattiin jedhe. Aggaaris daddaftee ergamaa Waaqayyootti waan ishee irra ga'e gaafattiin himtu lakkoofsa 9 irratti ergamaa Waaqayyoo amma deebi'iitii giiftii keetiif gad of deebisee harka ishee jalas jiraadhu. Lafuma jiraataa turte jiraadhu. Lolicha keessaan bahin ariifatteen sokkiin mucaatu garaa kee keessa jira. Inni immoo ganaa dhalata. Yeroo inni dhalatu immoo inni nama guddaa ta'a. Atis immoo nama guddoo taata. Jireenyi kee akka ammaa kanan ta'u borsii darba. Bor waan guddaa argatta. Mucaan keen guddata. Ati mucaa deessitu si keessa jira. Baay'een namootaa kakuu hin dhalatiin fuudhanii kaa'anii karaatti ajjeesu. Baay'een namootaa
kakuu isaanii utuu milkaa'in utuu fiixaan hin baafatiin manaa baanii kakuu isaanii karaatti balleessu. Ergaan namoota baay'ee ukkaamamee kan hafe kan fakkaatu baay'een utuu yeroon hin ga'iin fuunee baane, utuu yeroon hin ga'iin balbala bananne seenee baane, utuu yeroon hin ga'iin waan nutti tole fakkaatee baane ergaan keenya wanti kaleessa dhageenye baay'een karaatti maseeneef gatatee hafe. Kanaaf deebii gali ati ganaa deessaa mucaa ilmaa ganaa deessaa. Waaqayyos immoo gadi qabamuu kee waan argeef, Waaqayyo immoo iyyata kee waan argeef, ati immoo mucicha maqaasaa Ishmaa'eel jettee moggaafattiin jedhe ergamaan Waaqayyo. Baay'een keenyatu yeroon hin ga'iin deemna. Lolicha keessaan hin sokkiin. Ergaan sii qabaanis lolicha keessa ture. Lola garaagaraa qabaachuu dandeessa. Hojii hojjettu keessatti, tajaajiltu keessatti lola gurguddaa qabaachuu dandeessa. Ariifattee keessaan bahin yeroo Waaqayyootti keessaa ba'ama. Aggaar yeroo kana utuu isheen ergamaan Waaqayyoo karaa natti agarsiisa. Jabaadhu deeminaan jedha jettee hedduu ergamaan Waaqayyoo lolichatti deebittiin jedhe. Yeroo kana dhagaa kan namni baay'ee Waaqayyoos akka namaa natti ta'e, namni maal na godhe, Waaqayyo soo na gate, kunoo Waaqayyo soo karaa natti cufe, Waaqayyo soo beekaa keessatti na ittisa kan namni jedhee gungumu yeroo akkasiidha. Yeroo tokko waan itti keessaa jibbitee deemaa jirtutti Waaqayyo si deebisa. Yeroo tokko waan itti kana boodas keessa hin jiraadhu itti sokkaa jirtu barana caalaa keessa hin jiraadhu kan itti keessa Waaqayyo bara baay'ee si jiraachisa. Waan itti immoo yeroo tokko natti toleera waggaa 10 keessa jiraadhattu keessaa Waaqayyo halkan tokkotti si baasa. Jireenyi kee si harka jira miti kaa. Jireenya kee kan geggeessu hafuura Waaqayyoodha. Hafuura Waaqayyo si geggeessa taanaan lafati keessa hin jiraadhattee keessa fattee rafuu barbaaddu keessaa Waaqayyo ari'ee si baasa. Lafati immoo natti hin tolle keessaa bahuun qabattee fiiddu keessa Waaqayyo hidhaa malee si kaa'a. Maaliif jennaan kan si geggeessu hafuura Waaqayyoodha. Kakuu moofaa keessatti warra Israa'elootaa geggeessaa kan ture utubaa duumessaadhaan Waaqayyoodha. Halkan utubaa abiddaadhaan, guyyaa utubaa duumessaadhaan isaan geggeessa. Yeroo geggeeffaman kana warri Israa'elootaa kan isaan geggeessu utubaa duumessaa kana waan ta'eef lafa isaan nutti toleera addanuma bubbulladhanii hafatanii rafanii utubaan duumessaa kun dhufee isaan fuudhee lafa kan biraatti geessa. Lafa isaan immoo maal utuu halkanuma kan addana kanaan nu baaseedhanii keessaa bahuu fedhan keessa immoo waggaa 1-2 isaan jiraachisa. Amma garuu kakuu haaraa keessatti kan nu jiraachisu kun utubaa duumessaa kana bakkee taa'eetu hin ta'in keessa keenya taa'ee hafuura Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluun gaafa nu geggeessu lafa ofiisaatti nu geessa. Lafa ofiisaa barbaadetti nu geessa. Lafa nuun barbaanne miti. Lafa nuun nyaannee quufne nu jiraachisa miti. Lafa nuun beelofnes nu jiraachisa miti. Lafa fedhasaa nu jiraachisa. Maal jechuun barbaade lola kee kana keessaa hin bahin. Waaqayyo guyyaa lola kee kana keessaa si baasu beellamee jira. Waaqayyo guyyaa lola kee kana keessaa si baasu guyyaatti qabee jira. Guyyaa mataa keetti ariifattee keessaa hin bahin. Waaqayyo kan inni lola kee kanatti si deebisu si balleessuuf miti, si ajjeesuufis miti. Guyyaa mataa isaatti keessaa si baasuuf jedheeti. Lola kee keessaa gaafa baatu wantoota baay'ee sii ta'a. Isa jalqabaa Waaqayyo maqaa kee jijjiira. Waaqayyo maaliif maqaa kee jijjiiratu mana kee hin jijjiirin? Waaqayyo maaliif maqaa kee jijjiiratu wayyaa kee hin jijjiirin? Waaqayyo maaliif maqaa kee jijjiira utuu biyya kee hin jijjiirin? Rakkina keessatti maqaan baay'ee waan sitti baheefi. Rakkina keessa gaafa jirtu haala kee irratti hundaa'ee, nama dhabuu kee irratti hundaa'ee, qabeenya dhabuu kee irratti hundaa'ee maqaa garaagaraa safarri waan sitti baaseef, hiriyyaan waan sitti baaseef, rakkinni waan sitti baaseef, isa biyyi sitti baase, isa mandarri sitti baase, isa hiriyyaan sitti baase, maqaa rakkinni sitti baase sana ariifatee Waaqayyo sirraa geddara. Asuma kutaa kana keessatti uumama boqonnaa 21 keessatti immoo gaafa argitani yeroo tokko Aggaar isa bar tokko boqonnaa 16 keessatti nan ba'a jennaan ergamaan Waaqayyo ishee ittise bar tokko immoo deessee mucaa ilmaa tokko deessee Ishmaa'eelin argattee natti toleera jetteetu isheen raftu yeroo tokko immoo yeroo isheen quban qabnetti dhaqanii mana ankoakoonee Abiraam fa'a har'a karaa deemta akka ittiin jedhan ergaan sii qabu. Lafa bara baay'ee keessaan baattee wixxiftee dadhabde keessa yeroo tokko ofiima isaa balbala baratee sitti haseera. Yeroo tokko wanti itti barbaaddee dhabdee manatti ol deebite gara mana keetii dhufa. Yoo itti lolicha keessa turte jechuudha. Yeroo Waaqayyootti sii ta'a. Gaaf tokko immoo laficha isheen keessaa bahuudhaaf jettee yeroo baay'ee dhabde sana keessaati geggeessi godhamee fi Abiraami galaa baatee fi isheen immoo mucaa ishee baadhattee lafa kaleessa keessaa bahuuf rakkataa turte keessaa geggeeffamteetti kan isheen keessaa baate. Uumama boqonnaa 21 keessatti egaa lafa onaa keessaan ga'ee Abiraam gaafa biraa deebi'e galaan gaafa jalaa dhume maaliin godha jettee mucaan ishee du'uuf jennaan mucaa ishee du'u taa'een ilaalottee achi darbannaa eeboo tokko kan ta'u irraa fagaattee mucichi yeroo inni du'u taa'een ilaalottee achi fagaattee teesse. Waan isin dhibu ergamaan Waaqayyoo inni boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irratti dhufee bar tokko deebii galii rakkinichumatti galachuma keessa jiraadhu yeroo Waaqayyoo sii gaa ittiin jedhe
amma immoo waggaa amma kanaa ture ergamaan waaqayyoo kun deebi'ee ammas deebi'ee dhufe maal ittiin jedha maqaa haaraadhaan ishee waame. Lolicha keessa turtee gaafa baatu maqaa kee gaddara waaqayyo. Maqaan ittiin waame maalidha? Boqonnaa 16 keessatti Aggaar hojjettuu Saaraa jedhee waame. Boqonnaa 21 keessatti immoo akkas jedhee waame. Aggaar maal taatee boossa'e? Amma maqaan namaa duukaan jiru. Maqaan Saaraa duukaan jiru. Maqaa of danda'een ishee waame. Hin boo'in waan nama dhibu kaleessa boqonnaa 16 keessatti ol deebii lolicha keessa ture. Har'a mootii fi gara deemaa jirtu kanatti deeme burqaan sii banameera. Amma yeroon ga'eera waan ta'eef ergaan sii qaba. Yeroon sii ga'u lolicha keessaa waaqayyo gaafa si baasu maqaa keessarraa gaddara. Uumama boqonnaa 32 keessatti Yaaqoob wallaansoo qaba namicha lafarraa isan ta'in sana. Namichis ganna dhiisii jedhe halkan sana. Ani gadi sin dhiisu jedhe. Lafti bari'uu ga'eera ganna dhiisii jedhe. Ani gadi sin dhiisu jedhe. Yaaqoobitu wallaansoo guddaa jabeessee qabaa jiru cuubii isaatti isa bu'e. Lolicha keessa gaafa turtu wallaansoo keessa gaafa turtu rakkina baay'eetti si mudata. Maqaa baaftee hin beekne baafta. Dhukkuba baaftee hin beekne baafta. Gaafa lolicha keessa turtu. Garuu waan namatti tolu, waan nama gammachiisu. Lola kee gaafa xumurtu, wallaansoo kee gaafa xumurtu waatu ta'a. Maqaa kee gaddara waaqayyo. Haaleluyyaa. Maqaa kee sirraa gaddara. Gaafa lafichi bari'u amma lafti bari'eera waan ta'eef ganna dhiisi ittiin jennaan Yaaqoob utuu nan eebbisiin utuu maqaa koo hin gaddariin gadi sin dhiisu. Gaafa lola isaa xumuru gaafa dukkanichi darbu dukkana keessa halkan keessa wallaansoo qabaa bule gaafa lolli isaa xumuramu lafichi gaafa bari'u ati kana booda maqaan kee Yaaqoob hin jedhamtu. Waaqayyoo maqaa isaa gaddareera. Ati irraa qabdee Yaaqoob hin jedhamtu. Israa'el jedhamta. Israa'el jechuun isa jabaatee wallaansoo qabuu danda'a jechuudha. Ati namas waaqas jabaattee qabuu dandeessetta ittiin jedhe. Kanaafiyyuu keessan ture hin jedhin yoomiin keessaa baas jettee ariifattee keessaan bahin waaqayyo keessaa si baasa. Maqaa gadhee qabaachuu dandeessa lafa hojii amma hojjetaa jirtu kanatti dhugaan siin jedhaan. Tajaajila amma kennaa jirtu keessatti maqaan gadheen sitti baheera ta'uu danda'a. Waldaa amma jirtutti maqaa gadheen sitti baheera ta'uu danda'a. Garuu ergaa sii qaba. Yeroo waaqayyootti waaqayyo maqaa kana sirraa gaddara. Waaqayyo iddoo kana sii gaddara. Isa lammaffaa lolicha keessa turtee gaafati baatu wanti waaqayyo sii godhu gatii ati lolicha keessatti baafte sii kaffala waaqayyo. Kun immoo maalidhanni namoonni tokko amma lola baay'ee keessa turanii gaafa ba'anii jireenyi isaanii darbu yookaan wallaansoo guddaa keessa darbanii gaafa jireenyi isaanii darbu gaafa namoonni baga waaqayyo si gargaare milkoofteetta jedhanii gaafa namoonni dubbisan akkasidha. Anoo ammoo milkaa'eera garuu maal godhaa? Erga humni koo mana namaatti dhumee naa ta'e malee erga dadhabetti erga yeroon koo dhumetti erga umuriin koo deemetti akkas ta'e malee isaan bara akkasii dadhabe sana hin arganne malee sammaa wargadheera jedhanii gumgumu. Akka takkas jedhaan adeemneef waaqayyo gatii ati lolicha keessatti baafte sii kaffala. Dhaabbataa turtee galgala keessa kaatee gaafa milkooftu. Gatii ati dhaabbataa turte duukaa walitti qabeetu waaqayyo kaasaa wayii sii kaffala. Gatii ati lolicha keessatti baafte. Gatii ati lolicha keessatti yeroo keefitti. Gatii ati lolicha keessatti dhabdee sana hundumaa al tokkichatti waaqayyo sii kenna. Garuu maal godhii lolicha keessaan bahin amma waaqayyo achi keessaa si baasutti. Achi keessaa baateennaan isa amma nan dhabe jettu kana waaqayyo walitti qabee sii kenna. Wangeela Luqaas boqonnaa 5:1 irratti Simoon Phexros fa'aa qurxummii qabachuudhaaf gaafa laga dhaqan hin dhaban. Wallaansoo keessa bulan. Kiyyoo darbachuu keessa bulan. Qurxummii argachuu hin dandeenye. Qorra keessa bulan. Qurxummii argachuu hin dandeenye. Ingalla bakka keessaa sokkinadhanii isaanuma dhaqee qarqara ga'u Yesuus dhufee maal ittiin jedha seetu. Deebi'aatii qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessan darbadhaa. Baay'ee garaa nama kuta kun yookaas immoo Simoon gaafas gaaffii tokkoyyuu kaaseera. Maal gooftaa attamitti lafa nu keessaa galaa jirrutti nu deebifta? Eda kiyyoo darbataa bullee garuu qabachuu hin dandeenye. Attamitti itti nu deebifta eda kiyyoo darbataa bullee qabachuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu hin galla malee ittiin deebinu. Yeroo tokko waaqayyo lafati keessaa nan ba'a. Baajata isaan qabu, nama na gargaaru hin qabu. Yaalees dadhabeera humna koo gararraa ta'e rattee keessaa ba'uu fi harka kee keessaa fudhattee hojiitti keessaa galaa jirtu keessatti si deebisa waaqayyo. Seexanatu itti si deebisa miti waaqayyotu itti si deebisa. Rakkinati itti deddeebite baay'ee isaa seexana bichaatu itti si deebise miti. Gara caalu waaqatu itti si deebise. Itti deebi'aa kiyyoo keessan darbadhaa. In deebiin hodhanii itti wallaansoo qaban akkasittiin jedhe Yesuusi. Amma itti deebitanii kiyyoo keessan darbattu karaan sin itti agarsiisa. Amma isin duukaan bishaanichatti galaa. Eda qofaa isaaniitti dhamaa bulan. Amma garuu Yesuus duukaa dhaqaa jira. Waan hin dubbachuu barbaade isa kanadha. Gaafa kiyyoo isaanii darbatanii qurxummii qabatan amma kiyyoon isaanii tarsa'uu ga'utti qabatan jedha macaafni qulqulluun. Eessaa dhufee kiyyoon tarsa'uu ga'e? Kaleessa 2-3 qabatu kaleessa waama xiqqoo qabatanii galaa turan. Amma garuu amma kiyyoon isaanii tarsa'uu ga'utti qabatan. Eessaa dhufe?
attamitti kana qabachuu danda'an? Waaqayyootu akkas godhe. Gatii isaan edan qabatiin bulan, gatii isaan eda dhabanii taa'aa bulan, gatii isaan eda dhabanii dhaabataa bulan waaqayyootu kaasaa godhee kenneefi qurxummii isa edan qabamiin bulee fi qurxummii isaa amma qabamuu qabutu kiyyoo keessatti wal ga'e. Qurxummii gosa lamatu wal ga'e. Qurxummii isa eda qabamuu didee bulee fi qurxummii isa amma qabamuu qabutu kiyyootti dhufee guute. Ergaan sii qaba. Wanta ati eda nan dadhabee, kaleessa nan dadhabee, bara darbe yaaleen dadhabee, isa baranaa garuu milkaa'eera jettu suni akka takkas hin jenneef akka hin gumgumnee fi waaqayyo walumatti qabee kaasaa sii kenne. Erga maal godhe? Erga lolicha si xumursiise. Ariifatteen bayi waan amma qarqaratti baate qabaachuu dandeessa. Biyya kana dhiiseen deema kan jettu jiraachuu dandeessa. Hojii kana dhiiseen deema kan jettu jiraachuu dandeessa. Iddoon kun naan mijanne nan deema kan jettu obsee achuma keessa taa'e yeroo waaqayyootti biyya kana keessaa, waldaa kana keessaa, hojii amma hojjetaa jirtu kana keessaa akka addaatti milkoofta. Amma waaqayyo dhufutti obsaan eegi. Isa booddee Simoon Phexros faa gaafa galanii isinoo eessaa galtu namoonni ittiin jedhanii gaafa gaafatan edachi bulle garuu kun har'a ganama qabannee dammoon qabatiin bulle akka isaan hin jennee fi isa edaaf isarraa walitti qabee quubse waaqayyo. Walitti qabee akka isaan qabatan godhe waaqayyo. Atis kakuun koo inni bara akkasiin haa raawwatamuu dide inni guyyaa akkasitti nan dhaga'e haa raawwatamuu dide kan jettu obsii dhaabadhu eegi achi keessaan sokkiin yeroo tokkoof wal ga'a mana kee irratti. Yeroo tokkoof kakuun kee eebbi kee jireenya kee irratti wal ga'a. Waan tokkon isinitti seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 35 irratti argattu waan nama dubbadhu kana. Israa'eloonni biyya Gibxii keessaa ba'uudhaaf yeroo baay'eedhaaf falaniiru garuu ba'uu hin dandeenye. Gadi qabamanii biyya Gibxii keessa jiraatan waaqayyo garuu Museedhaan akkasittiin jedhe. Ani gadi qabamuu saba kootii argeera waan ta'eef saba kana biyya kana keessaatii nan baasa. Israa'eloonni gaafa sanaa waan tokkoon gaddani waan tokkommoo hin gammadan. Innis maalidhaa? Isa waaqayyo biyya keessatti garboomtanii jiraattan kana keessaa isin hin baasa jedhe baay'ee gammadan. Isammoo akkaawuntii duwwaadhaan biyya Gibxii keessaa ba'an baay'ee gaddan. Isaan isa biyya Gibxii keessaa ba'an gammadaa isa akkaawuntii duwwaa waan tokkoyyuu hin qabaanne harka duwwaa ba'an isa isaan gumgumaa gaddaa jiran waaqayyo waan argeefi akkasittiin jedhe Museedhaan. Musee dheennaan saba kanatti dubbadhuuti warqeef meetii uffata gaggaarii warra Gibxii irraa warri Israa'elaa ergifatanii. Isa booddee gaafa Museen akkasittiin jedhu saba sanaan waaqayyo akkas isiniin jedheera. Warra Gibxii irraa isinii akka walitti dhiyaattanitti yookaas akka gita gita keessanitti jaarsi jaarsarraa, dargaggeessi dargaggeessarraa, ijoolleen ijoollee irraati dhaqaa mi'a meetiif warqee uffata caammaa gaarii ergifadhaa ittiin gaafanne amma dhuguma jarri kaleessa gaafa nuun xuubii dhoofnu cidhiiyyuu nu dhoowwatanii warqee nutti kennu jedhanii gumgumuutti ka'an ammas waaqayyo akkasittiin jedhe dhaqeen isiniif laphee isaanii rukkuta isin duran dhaqa isin dhaqaa gaafadhaa jedhe. Gaafa dhaqanii maaloo nu ergisaa mi'a meetii warqee keessan jedhan akkuma waaqayyo jedhu warri Gibxii hundaafuu eessa dhaqatu amma deebisanii nuu kennuudhanii waan qaban hundumaa gadi guuranii itti kennan. Waan isin dhibu meetii warqeen isaan gadi guuranii itti kennaa turanii isa kaleessa warri Gibxii gaafa xuubiidhaanii galiinsaa irraa argameen bitamedha. Warqeen kun, meetiin kun, uffanni kun, kopheen gaariin kun isa kaleessa warri Israa'elootaa gaafa xuubiidhaan galiin achirraa argame immoo warqee kanaa fi meetii kana bite. Eessa dhaqatu booroonuu deebisu hundaa fuudhanii hundumaa fuudhanii itti kennan. Waaqayyo immoo ittiin deebisinaa fudhaa ba'aa isaanii hin jedhe. Gatii dadhabbii isaaniiti. Israa'eloonni akka isaan waggaa 450 Gibxii keessa jiraannee harka duwwaa deemaa jirra garoodhaan hin boonyee fi waaqayyo kaasaa wayii kaffaleef. Israa'eloonni akkaawuntii hin qabnu akkaawuntiin keenya zeeroo dhadhanii boo'u. Waaqayyo garuu lafa isaanii hin yaadneef hin beeknetti akkaawuntii isaanii mana warra Gibxii keessatti walitti qabee kuusaafii jira. Ergaan sii qaba. Waaqayyo waan itamman qabu jettu. Humni koo dhumeera, yeroon koo dhumeera, jireenyi koo dhumeera, angaruu waan tokkoyyuu hin qabu kan jettu maalitti beekta? Waaqayyo lafa ta'etti walitti sii qabaa jira. Ati garuu ariifattee lolicha keessaa hin bahin. Achi keessa turi. Yeroo waaqayyootti achi keessaa baata. Gaafa achi keessaa baatu maqaa keetu gaddarama. Gaafa achi keessaa baatu waan itti dadhabde sanaaf waaqayyo kaasaa sii kaffala. Obboleessa koo obboleettii koo ergaa kana kan dhageessan waaqayyo lola kana keessaa hin bahin siin jedha. Waaqayyo iddoo kana gadhiiftee hin deemin siin jedha. Waaqayyo na eegi siin jedha. Waaqayyo dubbii isa dhageenya kana nuuf haa eebbisu. Bakka garaagaraa teessanii sagalee kana dhagaa kan jirtan na wajjin teessanii dubbii kana hirmaataa kan turtan hundumtuu waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Arras waa'illi koo na wajjin jiru obboleessa koo Ifreem Dirribaati. Waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Egaa yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo keenya sheer gochuudhaan ammas nu hordofaa hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jennaa torban sagantaa kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Shalom.